laaboraatooriiwwan lafa jalaa. Magaala Leegositti torbaan tokko taa'een booda gara Abbaayaa bishaanitti deebi'e. Achilleettis haga ji'a lamaa tureen booda maal akka hojjetamu laaboraatoorii hundumaa laaluuf achuma ture. Namoonni saayinsii adda addaa yookaan saayintistootni jabinaan waan adda addaa yoo isaan hojjetan argi. Wantoonni isaan hojjetan wantoota baay'ee babbareedoo nama hawwatan kan akka konkolaataa fa'aa, meeshaalee waraanaa adda addaa kan ittiin addunyaa to'atan hojjechuu ture. Achiin booda gara kutaa karooraatti deeme. Yoo achi gahus uffata, shittoowwan, qalamii qeencaa yookaan qalamii qeensaa yookaan halluu qeensatti dibatan, waan dubartoonni yookaan shamarran hidhii isaaniittii fi fuula isaaniitti dibatan adda addaa, akkasumas oomishaalee adda addaa achitti arge. Wantoonni kunneen duudiin kan karooraan qophaa'aniif dubartoonni uffatoota qullaa isaanii mul'isu kanneen uffatanii, dibatoota kanneen dibatanii, dhiirotaan karaa yookaan daandii waaqayyoo irraa gorsuuf yookaan dogongorsiisuuf ture. Kan biraas meeshaalee elektirooniksii, kompiitaraa fi moobaayilota adda addaa arge. Ammallee dabalataan namni tokko yoo gooftaa Yesuusitti amanu bakkaaf eenyummaa isaa kan agarsiisu meeshaa akka televiziyoonaa fakkaatu tokko arge. Meeshaa sana keessatti eenyu akka dhugaan keessi isaa jijjiiramee gara mana waaqaa deemee waaqessuuf tajaajiluu fi eenyu akka sobaan fakkeessuun waaqessuu fi tajaajilu addaan baasuun akka danda'amu arge. Achiin duuba laaboraatoorii keessaa bahee gara kutaa dukkanaatii fi itti waa gogsaniitti deeme. Kutaan dukkanaa kun kutaa namni ajaja isaaniitiif tole jedhee hin ajajamne kutaa itti ajjeefamu. Yoo ajjeefamus jalqaba dhiigni isaa keessaa waraabamee dhumeen booda gara kutaa mootoraatti kennama. Sana booda namichi kutaa mootoraa keessatti hojjetu sun foon yookaan qaama namaa dhiigni keessaa xuuxamee dhufe sana daakeen booda gara kutaa gogfamuutti fi kutaa kuusaa daakuutti dabarsa. Kutaa kuufamaa san keessatti walitti qabameen booda namoonni qoricha aadaatiif barbaarsa yoo dhufan ashagamee yookaan paakdi ta'ee kennamaaf. Kutaa kana keessatti wantoota biraa adda addaa dubbachuuf namatti ulfaatu baay'ee arge. Ani keessi halchaa kiyyaa Luusifer argisaaf ta'us haga ammaatti garuu isa arguuf ga'umsa hin arganne. Mootummaa dukkanaa. Kitaabni qulqulluun Wangeela Yohaannis boqonnaa isaa 10:10 irratti Diiyaabiloos inni sobaadha, inni kan nama sobu, inni Diiyaabiloos hattichi hatiisaaf, qaliisaaf, balleessisaaf malee waan biraatiif hin dhufu. Ani garuu jedhe Yesuus jireenya akka isiniif ta'uuf akka isiniif baay'atuuf dhufe jedhee barsiise. Ani garuu jireenya akka isiniif ta'uuf akka isiniif baay'atuuf dhufe jedhee barsiise gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Gara magaalaa Leegos deebi'een booda hojii kiyya cimsee itti fufe. Torbaan lama booda gara bishaan galaanaatti deebi'e. Sana booda mootittiin dukkanaa yookaan xarafuwaa nigist hojii jalqabinaan jettee waan an hojjedhuu qabu safartee natti kennite. Gara magaalaa keessa jiraadhuutti deebi'ee ogeessa yaalaa kan aadaa kan ture obboleessa abbaa kiyyaa akka ajjeesuuf na ajajje. Yoo sababa isaa natti himtee na amansiisuu barbaaddu ajjeefamuu haadhaaf abbaa kiyyaatiif sababni isa akka ture natti himte. Akkuma isin jettee ajaja naaf kenniteen namichi ajjeesuu deeme. Garuu nama ajjeesuuf ajajni yoo naaf kennamu yeroo jalqabaati waan ta'eef baay'ee sodaadhe. Osoo hin ajjeesin qoricha isaa hundaa harkaa balleessee deebi'e. Garuu yoo deebi'ee gabaasa dhiyeessuuf guddaan alolte. Akkasis naan jette. Anaaf ajajamuu dhabis dhumni isaa du'a ture. Garuu an baay'ee waan si jaalladhuuf ajaja biraa siif kenna. Olluma keessan sana abbaa kee ajjeesuutti obboleessa abbaa kee kan gargaaran jaarsoliin yookaan maanguddoonni lamaan jiru. Isaan ajjeesiti kottu naan jette. Akkuma naan jette san deemee jaarsolii lamaan sana ajjeese. Dhiiga isaaniis waraabee geesseef. Sana booda humni addaa ana keessatti mul'achuu jalqabe. Fakkeenyaaf shamarrittii durii fuudhaaf gaafadhee na didde fuula ishee yeroo tokkoon balleessuu danda'a. Waan kana caaleenis akka fedhetti godhee namoota miidhuu hin danda'a. Turtii Luusifer waliinii. Achiin gara magaalaa Leegositti deebi'e.
Gaafa tokko durba yookaan shamarree Niinaa jedhamtu takkaan wal arge. Isheenis intala baay'ee bareedduu turte. Garuu jireenyi ishee jireenya bishaan galaanaa keessatti hafuurota hamootaa waliin ture. Isheenis tajaajiltuu cimtuu mootittii dukkanaa yookaan xarafuwaa nigist kan taatee fi baay'ee nama amala sukkanneessaa qabdu turte. Kiristaanotas akka malee kan jibbituu fi haga dhumaatti isaan balleessuuf kan qophoofte turte. Niinaan jalqaba mootittii dukkanaatiin ergamtee gara kiyya akka dhufte bare. Achi wal qabannee gara bishaan galaanaatti seenne. Achittis Lucifer waliin walgahii akka qabnu beeke. Walgahii kanarrattis qajeelfamoota asiin gadii kana Lucifer yookaan seexanni nuuf kenne. Waldaa kiristaanaatti namoota hin amanne hin tuqinaa. Warri isin balleessitan warra sirriitti amantii gooftaa isaaniitti qabaniif ordofatan qofaadha nuun jennaan. Nu keessaa tokko harka baasee maaliif warra kaanis dhiisuun barbaachise? Walumaan osoo balleessine hoo jedhee gaafate. Innis isaan hojii keenyaaf nu gargaaran. Namoonni akka bakka san hin seenneef gufuu ta'an jedhee deebise. Nama na dhaggeeffachaa jirtu qalbeeffadhu. Ati jireenya akkamii jiraachaa jirta? Jireenya wal makaa kan Waaqa hin gammachiisne jiraachaa jirta taanaan namoota gara gooftaa silaa dhufuuf jiraniif seexanni gufuu godhee akkasitti fayyadamu beeki. Akkamitti yoo jette ati kiristiyaana teetee yoo cubbuu adda addaa ifaa ifatti sodaa malee hojjattuun dhaggu. Namichi silaa gara Yesuus dhufuuf jiru sun jireenya keeti kana dhaggee isaanuu nurraa womaa jirjirama hin qabanu jireenyuma nuti keessa jirru kana jiraatan maquma qofaa kiristiyaana ofiin jedhu malee jedhee gara gooftaa dhufuu dhiisa. Hubadhu immoo gooftaan nama silaa gara kiyya dhufuuf jiru dogongorsiisuurra yookaan gufuu itti ta'uurra abbichi sun dhagaan daakuu itti fe'amee gara qileetti darbatamuu wayya isa jedhee barsiise qaabadhu. Kanaafuu yeroo ittiin kennin ammumaa araara gali. Dhiiga Yesuusitiin ofii keetti qulqulleessitii jireenya akkasii keessaa bahi. Waaqa dhugaaf hafuura ta'e kana dhugaaf hafuuraan isa waaqessi. Isaaf sagadi. Isaaf galata dhugaa galchi. Fakkeenyummaa gaariin jireenya kiristiyaanummaa agarsiise. Namoonni Kiristoos Yesuus jireenya keetirraa haa arganuuti. Jireenyi keet kan namatti gufuu ta'u osoo hin ta'in kan namoota gara gooftaatti harkisu akka ta'uuf jabaadhu. Sagalee Waaqayyootiin kadhannaan jabaadhu guddadhu. Yaadata siif qaba kee tabbaani karaaf dhugaanii jiruuf hin jireenya karaan gara jireenya deemanuuni Yesuus qofatti dhugeeffatuuni karaan gara jannataa deemanuuni Yesuus qofatti dhugeeffatuuni. Nami isaatti dhugeeffate marti jireenya baraka qabatuufi malee akka namni tokko hin banneef tarsee kenneef waaqilma fi du'aafi malee akka namni tokko hin banneef tarsee kenneef waaqilma fi du'aafi Silleef gatiin baheera maafi waan kana yaanne fooniif lubbuu fayyisa maaf harkattiin kennaanne haalli sitti hammatulle murteessi yeroodhaani guyyaan fayyinnaadha beellamaan baay'eessi silleef gatiin baheera maafi waan kana yaanne fooniif lubbuu fayyisa maaf harkattiin kennaanne haalli sitti hammatulle murteessi yeroodhaani guyyaan fayyinnaadha beellamaan baay'eessi kootu garasaa kootu.